Durumaanuu siin galinni malee si abbalisa fayyaati Sumayyaa durumaanuu wannummaan isiinu duraanuu qotti hiraariin si fixxee akkanas gootee mana keessaa si cinqaa ooltuufu yaada iccitii siin beektu ati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت يا خاصنا دعوة أكم جرت النجاة فيا كبدني بك جرت نت نجاة فيا كبار دايسين جتة. رفنا دجانة جرتي تربي لامت توان يا تسين رافقاني أرانتنا رفنا جرا. أرمالي رفنا جتون خيسان هنولو أكو ماركة ترتن سمية جيلي سمية راجتشو جيلي سمية تقويا دي ورا فيديو ولي ورابني ركتني ترتني إسنيلن واجتني ترتنا جلت يجورا. أرانتنا إسيتو نيامي isin nayaamteetiin dhufe mee maaliif akka nayaamte arraan tana eega sumayyaan deemte naaf isinis walis nagarree waliifillee walillee dubbisnee jechuudha. Kanaaf arraan tana nayaamte maaliif akka nayaamte beekuu hin dandeenye tarii dhiiroo sumayyaadhaa hojii wal dubbisanii sumayyaan gaa akkuma harkaa turtan ijoollee warra isaanii dawwaltee turtee hanga mana keenya hunda dhaqanitti harkatanii turtan ilaa hanga ammaatti gartee anumaa hun dubbisne jechuudha. Ilaa hanga ammaatti. Arra immoo geeleensi na yaamte jechuudha. Geeleensi na yaamte mee geeleensi san dhaqeetiin maaliif akka na yaamte irraa bara. Tarii sumayyaan isii dubbiftee isii wajji wal dubbisanii jiraatuu mala. Tarii immoo waa'ee sumayyaa irraa na gaafachuu malti. Alaa kulli haaliin walumaa galatti waan isin na yaamtuuf beekuu hin dandeenye jechuudha. Eessa jirtaa itti mana bilbiltee kootu naan jettee na dubbiste jechuudha. Amma gara siin deema. Isii biraan deema. Hoggaan isii bira deema. Yoo rabbi na laaffisee carraa rabbi naa kenne kaameraa kiyaniin dhoofadhaan. Kaameraa kiyaniin dhoofadhaa. Sana booda mee waan isiin na yaamteef iccitiin isii fi sumayyaa jidduu jirtu gartee wajjin haasawanii wal mari'atanii jiraatanii wal dubbisanii jiraatanii saniif na yaamtuu. Waa gartee wanni biraa waa'ee sumayyaati ala waan biraa marii biraatiif na yaamtu waan isin na yaamteef beekuu hin dandeenye jechuudha. Waa'een hin beekneef jecha kaameraa kiyya akka carraatti taa'eetiin tolfadhee laalee haala bakka sanii jechuudha. Yoo naa mijaawee laalee kaameraa kiyya kaa'adhee haasoysisaa na hojii haasoytu waan isin jettu immoo laallee titiniin akkasitti walumaanuu kadhaawwannu ta'a jechuudha. Hangasuu nu faana tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خونو رفني منسي ما شاء الله منسي خانا فكاتا رفني جرة أما جا نبيتني ميسنو هوكاني في خيسوما رفتيج على الراوكا رفتي ويكو كوبيس داف خوشينا سينا نبيتني خانا في أما ورما قالتي كاميرا خيانين دوي فدا اتشتي واي غرتي وان نيامتي في خانا خاولمان برتا maaliif akka yaamte maaliif akka yaatti maal akka yaatti Sumayyaa wajjin qoqqobanii marii maal akka qaban mee walumaa galatti isin hanga xumuraatti nu faana tura kaameraa kiyyan dhoofadha yoo ifi immoo isin waan gartee hin taane haasoytee gartee waa'ee silaa naaf Sumayyaa irraa yookaan waa'ee gartee dhimma gara sirraa waan hin taane fi kana yoo haasoytaate gara boodaarratti kaameraan akka jiru ittiin himaa yookiin kaan ammoo ittiin himu irraa mareetumaan yoo iccitii badaa qabaatteef jechuudha. Sumayyaadhaaf iccitii badduu qabaattuuf taate maalummaa hiriyaadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyaa gaarii jira, hiriyaa hamtuu jira. Arraan tana isiin tun hiriyaa dhugaati moo hiriyaa sobaati waan jaamu. Isin galaa miti hiriyaa dhugaa hiriyaa sobaa bakki itti baran bakka kanaa kanatti beekaa. Isin gala mee isin geelee dhugaa qabdi moo geelee sobaa qabdi waan jiru xumura viidiyoo keessatti ilaaltan jechuudha. Ani amma wanneen kaameraa dho'isuu fi arra iccitii hagam takka saahibaaf haga dhimmamu saahibni kaa'inamu saahibni saahiba dhugaatii fi saahiba sobaatii adda barraa jechuudha. Geelee sidhatan. Kanaaf kaameraa hin dho'ifadha. Kaameraan akka jirutti himu sana booda immoo yooniif gartee isin nama nagayaa taatee nama isidhaaf yaadu taate haasosii keessatti booda kanoo kaameraa sirraa maru jira jeetiin himaa fi yoo isin ammoo waan hin taane haasoo taate kaameraa calma jeetiin irraa osoo oggaa isin gabbaatee akka nama wanaaf fidutti dhaamsadhaa dhufaana turaa isin hangasuu jechuudha. Kaameraa tiivii duubaan kaa'aa jechuu gamana.
Dhufna gaamee. Aye, akkam nagaami Nagaa fayyaa. jirtanii? Jirra alhamdulillah. Galata saati. Maali kan biyyatanii jirtan namaaf illee dawwaltanii waan nama dubbistanii haye geeleen akkanuma? Yaadde geelee waa kanaan digaa silaayee. Akkuma biizii taanee beekta ani silkiin takkaas na dura wanta taate iskiriinii sii bade. Aye. Sanumaaf siif dawwaluu dhiifnee gaa eessa geessanillee akkam taatanillee waa silaa saabinii oolumaan jaa. Sanumaaf biizii nu godhe sanumaaf dhiifama gaafa waan dabree hundaaf. Awoo nuti yaa baleessoo nutis bar waajirutti hin jirru eega guyyaa dhiyoo dhuftee sumayyaa wajjin ati guyyaa tokko viidiyoo hojii waraabneemi. Eega guyyaa sanii namni maalirra geessan eessa geessan haa jettee ati silaa geelee sumayyaatilleedha. Nuun gaafanne haa amma gartee piroosesa dheeraa tokko deeme amma jalaa kaafneetti gartee haasofneef yeroo nuun fuutu amma sayyoo kan walitti dhiifne irra wayyu. Wayya gaa'eeti. Amma isin silaa akkamirra waliin jirtan siifisiin. Naafis immoo awwa sumayyaan akkuma asii cokotte wahii heeloo waatu na duuba jira wayyette akkuma cokotteen cal jette boo eegeetiin firraa dhabnaan nin dawwale immoo bilook na gooteen siyaa karaa hundaan dawwalee dadhabe ittiin dhiise firraa viidiyoo illee ni waraabe. Maali ati viidiyoo laaluutti hin jirtu isaa? Waa viidiyoo laaluutti hin jiru silkiin takkaas na dura badde iskiriinis na dura bannaa waa deebi'eetis hin tolchine bakka achumaan itti dhiise boo waa'ee miidiyaa kanaas waa laaluutti hin jiru. Wayi rabbi si magan bar fitnaarra waliin jirra bilbilee amma gaa viidiyoo waraabeetiin mee viidiyoo maalii ati ol bahi dubbadhu jeeni kadhadhee dadhabne ammoo waggaa xiqqoo turree turru warra isaaniirra dawwaltee obboleessinarra dawwale. Hai ati numaa obboleessi teenya kan nuti quban qabne biyya arabaa ergitee as teessee maallaqa si nyaachuudhaaf waraquma mutiyyoota nyaa kanneefi waraquma sii kanneef hin jootata obboleessi aboo maatu sanaan dhufe mutiyyoon kun bilbiltee ani hin barbaadu osoo ani hin fedhin na oofe biyya arabaa amma immoo waraqaati yarra naa fuudhii waraqaa irraa na fuudhii jettee warri keenyaas akkasa quba qabanii waraqaa kanneef naan jee mucaan guyyaa lafaa deebee na dawwalee obboleessi. Amma gaamee oo dubbiin tokko haram deemu jeetiin gaana dhibdee firraa naafisiin duraanis beektaa waa walii qabnu jira. Kalaas eega waraqaa sii gartee naafisiin waa hedduu walii qabna ilmaa walii qabna qabeenya biraa kan walii qabnu qabna kan maqaa sii jiru jira. Kanaaf yooniif gartee isiinis waraqaa tiyya malee kayyuu taate qabeenya walii qabnu sanis adda nu baastaniitumaa hin jeen kaanis firraa. Dubbiin san bira tarkaanfatteeti gandi isaanii nama guurratee mana keenya dhaqanii. Manguddoon mana keenya dhaqanii kalaas mucaan mutiyyoota nu gataa dhiisuu gabaabdumatti akkamitti haa gadhiisu mutiyyoota biyya arabaatti ergee inni as taa'ee fi maallaqa isiitiin jiraachuu deema akkasumatti hubatan mee ilaalmee sammuu nama keenya kabaatu jaalaa kanarra. Namni biyyaan bahaa dhaquuf dalagatee jijjiiramee biyya isaa deebi'ee maatii fi irraa jijjiiree waliin jiraachuufi malee. Akki isaan itti yaadan mee ilaal amma maallaqa si nyaachuudhaafi isichitti ergatee jaanii dubbii oowwisanii akkasi ganda hunda manguddoon dhuftee haa manguddoon firraa aboo warri keenyas beektaa duraanumaa quban qaban lachuutu jechuudha walaa kasiiti walaa keenya deemsisii kana quban qaban kanatti nimne nutis warri gandaa kun beekee yoo waan akkanaa kanatti himan waan biraa fudhataa wali saniif hatti nimin dhiisne gaafsan amma dhufanii gaa manguddoon ganda dheeyitee manguddoon gandaa gidduu baatee ammas aboo ijoolleen tun gartee waan kana goote waan tolchine isinitti mudhabuudhaas hin tolchine isaan kunis gartee quban qaban jaanii haa warra sumayyaadhaatiin kanaafuu mee mutiyyoon isaa isin dubbiftu haa dure mutiyyoo qofa osoo hin taane isaan lamaan keessaa dhuftee jarjara aarammaa kana osoo hin taane dubbii laallee tasgabbeessina jaaniiti kalaas akkasii manguddoo san gidduutti manguddoon gandaata biraa gidduu nagaa buustee jechuudha. Amma gaachiifas gidduus waa takka wanni isaan dubbatan hin jiru isinis hin dawwalle isaanis hin dawwalle kalaas amma akkasitti haa tasii akkasuma wal dhibna jirra amma mee tasii asirra waliin jirra gabaabdumatti immoo tasii kuma waan dhumattee illaan amma waa'ee sumayyaadhaan nakkaasullee hin fedhu ifiifillee hin kaasu maaliif jennaan bakka haran itti yaadee fi akka isin itti yaaddeetu wal addate dubbiin guddattee ganda dheeti amma gandis dubbii guddisanii laa bakka kanaan geenii mire amma naafisin wanni biraa wanni jiru naafisi gidduu jiru wanni jira wanni jiru takka hin jiru
yoo ammoo nan dhufeeffan laat geeleedha hiriyaa isin si dawwaltee jirti wajjaasooanii wal mari'atanii wal quba qabanii tarii gartee sanii fi arraan tana furmaatuma gartee waa'ee sumayyaa naayee mudeemti jedhin bara nuggaatti na bilbilte way dhiiroo furmaatuma kan fiduu deemti anammagaa isii maatu gartee si dawwalee waa'ee si naayee mudeemti jedhin dhufee jechuu barbaade. Annaa isii waa'ee wal quba qabna. Bilbila naan dawwaltu eega gaafa sana dabaane naaf isii walumaa quba hin qabnu. Amma isin siif dawwaltu jechuudha laa ilaanis. Naaf hin dawwaltu waan akka naa isii waan akka wal quba hin qabnu. Wal quba qabdan. Wal quba hin qabnu naaf isii na. Way anamma isiitu barra si hojii wal dubbisee tarii gaawwanni harna yaamteef yeroo maalii har'a gaageleessiti tarii wal quba qabaachuun dhabante jettumaatu akkaan ka'ee dafee dhufuu na taasise barra. Sumayyaa siitu hin beekne malee yaabaleessa. Duraaniin waa'ee Sumayyaadha. Sumayyaa maal akka taate takka takkatti hin beeku. Ati walleenuu duraanuu isii waan sirriitti keessa si gaati jaasaa jaartii jidduu rabbumaa beeka malee waan ifa siin tahinii jira. Sumayyaan itti deemtis quba siin qabdu. Ifi siin darariniiti akkana jettee. Jechuun ammoo dhugatti amma bakka tanatti isin eenyaan. An Sumayyaa amma karaa kanaan dhufti je'ee isin eenyu. Ana amma deemteetuma akkuma nama tokkotti hojjettee waliin hojjennee anis bara poroosesa kana isiin na dura deeme malee anis jala deemeetumaan waa carraaqannee waliin guddannaadha wayna yaadaa ture. Ammoo isiin bifa kanaan dhufuu kanaatu an waan haaree natti isiin edaanuu iccitis dho'ifattanii tana nu quban qabnee namaa wajji jiraachuun. Ilma namaa amanuun durumaanuu siin galiin malee dhiisee abbalessa kan yaate Sumayyaa. Sumayyaa durumaanuu wannummaan isiin duraanuu qotti hiraariin si fixxee akkanas gootee. Mana keessaa si cinqaa ooltuufu yaada iccitii siin beektu ati. Haala si waan hunda haala mijeeffatteeti wanni akkasitti gaafa san akka nama siina'u tokkotti loltee akkasitti hin deemu jechaa turte barsiise hin deemu ilma keessaa akkamittiin deemaan akkamittiin deema jechaa turte. Siiti Sumayyaan ati siin galle malee ichi deemu bilbilaas jalaan kaasu akka inni qarshii tiyyaan akka inni akka waan ati as teessee ichi deemtee isiin jireenya ati isii irratti shawwaddee maal jechuudhaaf ati riileeshinii nama biraati hojii qabdu takkatti si duubatti waan biraa wanta itti Sumayyaan. Immoo deemisa sanii fi wanta tokko keessaa qabdii beektaa afaan dho'ifattee akkas godhatti malee. Kanaaf Sumayyaan. Awwa hiriyaatu hiriyaa beekaa jaali du'a iccitii kana hunda duraanuu wayii naan feetu. Ani gaawwaniin akkam jee saayiba akka saayibni kun akkam jee waa hunda himuun xiqqoo ni ulfaataa bara. Maaliif adeemsaan inni nuyi fi fuula gaajeetiin anis irraa osoo siinimin usee gaa'eeti sanumaaf malee waan biraa ta'eef miti. Amma yaadachi qottee telefoona cufachuudhaan yaada gartee deemuudhaan wantiidhaa kana duraanumaa keessaa qabdee jechuudha. Duraan keessaa qabdise Sumayyaan akkaan isa godhuun laala itti bara. Hanga inni kan itti dhiibee nu oofe kan akkaan isa godhumeen ilaaltaa. Taa'ee rabbiin hin jaalatu abbaa ilmaan keetiitiin waan akkanaa hin godhin dalagatteetuma deebitee waliin jijjiiramtanii waliin waan takka hojii takka uummattanii waliin dalaydanii. Ani qarshii tiyya isaan nyaachisaa itti bar Sumayyaan. Inni as taa'eetii qarshii tiyya nyaatawa. Anichi deemee biyyaan baada keessaa dalagaan tiyoon hin isaan dalayne jetteeti Sumayyaan murattee kutte waan Sumayyaa achi maddeessi. Sumayyaa itti maddeessi laafirra. La ilaha hanga kanatti haddiinsi duraanuu murattee deemtee. Way an duuba baramma yeroo isiin akkasi diddisan aboo gartee edaa isiin keessa sitti waa dho'ifatteeti malee didaa turte hangaan atuu yaamee akka nama tokkotti mee waan kana mee itti dubbadhu siin jee si yaamee fi isiin hayyamtuun taane. Illaa amma sababa guddaa jechuun sababa na godhachuuf jechuudha. Karaa duraan silaa feetisan amma daawwattoonni keenyalleen kagartee yeroo san yuutuubarratti nu hordofaa ture. Badiin kan makan jirti bara. Isumaatu sumaa dhiibee haadha ilmaanii ergu jira akkamitti ergitaa jaaniti na homachaa turan guutuu isaaniitu jechuudha. Isiin ammoo keessa si dho'ifatteeti illaa fuula duratti. Dho'ifatteeti ichi deemtee isaafis niin dalagaa yaada jiru qabdi sammuu keessaa isiin duraanu. Egaa inni dhiibee hamanaa na baasu ta'e anis ichi deemeetiin isaaf dalagaa. Jechuun sababa kaa sababa malee ammaan tana barri isiin duraanumaa hojjetiin si tabiraatti jechuudha bara. Mee isinii wal beekaa mee maal faa jechuun maal faara turte mee isin yeroo maal faa hojii haasoftan mee iccitii waa'ee takka takka tan jechuun fakkeenyaaf. Dilas waan akkasii hojii haasofne hin qabnu. Immoo akkaataa isiirraa gizee laalu akkaataa bakka isiin ifi bakka dalagattee biyya sanii dhuunfaa isiitti as deebite
waan takka asii godhattee akkasii hojii bakka jiraachuudhaaf wanta hin qabne rileeshinii hin qabne fedhii hin qabdu si hojii asii deebitee jiraattee jireenya jijjiiruudhaaf waa takka karoora hin qabdu mataa isiitiin if taate ilmaan isaa inni nu guddifata immoo aniif dandeehee mataa kiyyaa waan takka godhadhee taa'ee dalagadhee jiraachuun barbaada jetteeti haasawuu turte gisee nu bira jirtu isaa. Hangas takka jechuun malee kaayyoon isii ganaa ilmaaniif deebitee abbaa manummaatiif si deebitee maal jettee wanta godhuudhaaf karoora hin qabdu si hojii jireenya sossoosuudhaaf rakkoo wanta karoora hin qabdu isee siif hin galiin eegaate duraanu akkasii sobeeyyaan ta'e. Garaa namaa kana keessa baqeessanii beekanii waan keessa jiru waan abbaan keessa qabate hin beektu ati immoo zaahiruma kana uumanaatii agartu kanaa fi adeemsumarraa waa hubattaa bire sun sanuma ta'e kaayee garuu eegeessiin karaa kanaan kan dhufte bara wannummaan itti namni tokko haganatti muratu haga kanatti achi kutee namni tokko nama sassallama dubbisee maal jee maatii gaafatee maal gaggaafatee sanboota sababa kaa fakkeenyaaf ani yooniifiin kaniin wasanaatti boofaate jechaanis yoo taate yookaan waan biraa faa yoo naanneesse achirra faa dhaabbatee kan namni sababa tokko godhee ati kana jirta ati kana jirta ani ammoo biyya namaa keessa akkanattiin jira ati kana na godhu jirtaa jetteellee kan namni silaa sababa godhatee bara akkasitti suutuma suuta kalaas naafetu jiraachuu hin dandeenyu jaamiree namni akkuma kutteen telefoona cufattee akkuma kutteen warruma isaanii qofa dawwaltee an warquma isaarraa naa fuudhaa jechuu sii tanaatu karoorfattee deemte haa ati kuban qabne malee bari isiin karoora tumattee lafa kaayetteeti waa hunda mirkaneeffattee deemtee bari isheen saniif amma booda uumaa takka inni nan barbaachisu yaada jawurraa isheen ichi kunnaan sirraa bilbila bira cufatte siif hin galini malee. Isin waan ta'e karoorfattee maatii isiitu hojii wal taatee maal jettee karoorfattee deemte Sumayyaan gaafa deemte. Waan ajaa'ibaati. Dubana kuma obboleessin sogguu dawwalu. Nuti quban qabnu intala teenya. Kan nuti quban qabne kana biyya namaa ergitee kan nuyi mari'achiisan ilmoo namaa ilmoota nyaalee jakku ciiftee qarree darbitee jee obboleessi waa hedduu haasawate. Quba qabne siin jenni namni kun obboleessaa bara. Sumayyaan akkana itti geessii maa inni obboleessaa. Waan feete isiin gootuun himuu bara maatiidhaa bara wannan kun. Maatii koo iccitii dabarsitee si kannite. Akka isin achi baatee daleeduuf akka achi baatee carraaqee isaan tajaajiltu haa. Bas fedha keessaa qaban jechuu bari isaanumaan fedha qaban jechuudha. Liyaanna'u nama tokko bara hagizee rakkoo keessa jiru. Kas hin beekne maatiin keetiif warri keetus hin beeku gaafaati rakkoo keessa jirtu. Gaafaati immoo biyya tanarraa gara biyya keessaa biyya namaa dheeyitee ati dalagachuu jalqabde halas namni hundi kaduraan si irraanfatee si barbaada. Kaduraan keenteen hundi keetta deemaa jechuudha. Kanaaf amma nama duraanuu quban qabne tokko har'aan tana isiin bakka kanarraa kaatee ichi deeynaan duubaa dhufanii jechuudha akka nama jaalatutti akka nama gartee wannaatti ilmoodhaan jaalatan dhugaa garuu ammoo jaalalti amma gisee isiin bakka takka rageesseetiif ta duraan qaban addaa jechuudha. Nama harka jiidhu fedhaa nama qabu fedhaa. Bara moonnummaan isaan dafanii karaa warraa hunda dhaqanii manguddoo intaluma teenyaaf waraqaa nu haa kannu kalaas nuti hin barbaannu waraquma teenya bichaa jaan bara waraquma teenyaaf haa kannu boo waraqaa taanaan kaa kalaas rakkoon biraatu hin jirtu waan maqaasii jiru lafa maqaasii jiru takkaa jira san karaa maqaa yaa deebisanii kalaas gadiin dhiisaa jeetti murteesse jechuudha. Anamma mataa kiyyatti hin baane illaa eega gartee islaamu geerumaa geelee beekaa eegaa ati gartee waan kanaan yaada kana gartee sirraa'u baganaa ibsite kanaaf Sumayyaan fagoo jirti jechuudha gabaabdumatti. Waan ganaa deebitee si wajjin wanta ittiin qabduuti. Ittiin fincinqiin ganaa Sumayyaa. Sumayyaa ishee fincinqiin. Ana ajaa'ibaati kan ana siin dhufti jee yaadne beektaa.